Hayi hordoftoota kiyyaa jirra jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa gootti galanii gooftaatti tolu akkamii isin jirtu hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha anis jira nagaa gootti har'uma yaada seetanii jaarsi kiyya mana jira kaleessa birrii kana natti kenne birriin kun birrii 3,000 wayiidha. Kuno birrii 200 kaameeraa qabeen jira waan ta'eef natti hin tolu birrii 3,000 wayiidha mana keessatti mi'a bibbitii jedhee natti kenne jechuudha. Ani immoo amma jechuudha ila shinti beetii keessan dhaabbadhee jira ilaala. Shinti beetii keessan jira. Shinti beetii sanitti mul'ata. Kuno ila shinti beetii keessa mana shaaworii. Kuno mana shaaworii dhokadhee jira. Kuno asii inni mana jira jechuudha. Sobeetananii deebiin kaleessa birrii maaliif natti osoo natti hin kennin deemtee fidi birrii minaamini jedhee tanaan gaafadha jechuudha. Achuma waan inni jedhu ilaalla jechuudha. Yoo firaankiin irratti hojjedha. Yoo firaankiin kun naa tasaa ka'ee laayik sheer naa godha. Inni mana jira deemeen kaameeraa suuta jedhee kaa'een birrii kanas dhokseen birrii kana naan dhoksaas surrii koo kana keessa dhokfadhee deemee fidii jedhanii ilaalaa hordofaan isin jedhashi deemeen kaameeraa kaa'aa firaankichi kun yoo naa tasaa ka'ee isiniin jedha laayik sheer gochuun dagatiin asin immoo. Lammi. Ante? Suma bir. Lammi. Nagesso Lammi. Irribansi kaasee dhiifama. Ante? Suuqii deemuu fanidha. Firikaa birrii dheengadda har'a qidaameedha suuqii deemee mi'a bibbita. Akkasii. Inde maal jechuudha? Kaleessa sitti kenneen baane. Kaleessa maal natti kennite natti kenna osoo siin jedhu hojii deemte ariifattee yoo. Akkasii. Dhugaan siin jedha maal taate yaadu? Dhugaa? Kaleessa sitti kenneera. Irraa deemu. Akkasii kaleessa ganama natti kenni osoo siin jedhu irraanfattee baatu. Hojii yeroo deemte. Kaleessa birrii 3,400 sitti kenneen. 3,400 maal jedhaa? Akkasii. Dhugaa waaqayyoon qalladiini. Firi amma inde suuqii deemuu fanidha. Qalladdeetta. Birrii lafumaa burqasitti fakkaatee. Ila har'a misira nan bitan shunkurtii timaatimii waa baay'eetu mana keessa hin jiru dhugaa maal taate haati? Hin bitiin Inde hin qalladin kaa? Hin qalladin dhugaa. Agadeen ayee lafa si buusa. Ayee lafa si buusa. Fidi kaa birrii. Kanarraa.
Dhugaa suuqii deemuu kan qidaamedha harri. Itti kenneera. Birri 3,400 sitti kenneetta yaadna sobdee. Atuu jalqabdee. Waan yaada koo. Atuu jalqabdee. Dhugaan siin jedha fidi kam. Xaafiinis nan bitaa. Yoona kiisii koo keessaayyuu baay'ee badaa jira jechuudha. Are akkasiyyuu. Dhugaa kiisii kee keessa laali bakki gatteetu ta'a. Haay hordoftoota kiyyaa viidiyoon gargar laachite. Osoon piraankisan godhin viidiyoon gargar cite jechuudha. Innaa piraankisi godheera fi piraankii godheeraani sitti kenneera jedhee kaade wanni ta'e jechuudha. Birricha immoo kun nutti agarsiiseera. Bilbilatu fuulii jedhee gargar na laachite jechuudha. Akka piraankii ta'e isatti simeen jira. Jedha. Maal taate? Kunoo laalaan kunoo ta'in. Innaa akkana isiniin jennaa hordoftoota keenya akka piraankii ta'e itti himeen jiran jechuudha. Maaf dhaamsinaan jettaa maa biraati viidiyoo hojjetaan jira bar. Maal ta'ee? Haay! Nateessi. Ilaala kunuutinni. Lametti ija cufata laalaani. Innaa hordoftoota kiyyaa har'a akkasitti nani piraankisa godhee jaarsi kiyyaa. Kunoo laalaani. Eeshi. Arrankaatu. Wai. Inna akkanatti nan birrii kana kunoo birrii kana argita. Haay arrafika. Kunoo birrii kana akkanatti natti kennina nan kaade. Natti hin kennine jedheeni. Gargar na laachite jechuudha viidiyoon kun. Innaa kana sana arrafika. Dhugaan argina sinna qontootaa jira. Innaa like share gochuu hin dagatiin hordoftoota keenyan isiniin jedha. Baay'ee sin jaallanna sin kabajna birritti deebisee fudhachuu jira. Dhugaa kan fudhatta baratte. Innaa baqa. Ciao like share godha. Birichis kunuuti. Viidiyoo piraankiidha osoo hin jedheen gargar na laachite. Kaameraan irratti dhaabbate jechuudha. Bye bye. Uy, arafka. Ishi baqa.